huccuu warra rabbiin gurraacha jee hin uffatin aadaa isin muslimtoonni haasawni xiyyeessanirra naannawaa beekan dirqama mootummaati jee warra ganda keessa nama ergatu dhala akkasiitiinis nurraa dabadhu jaan hanga rabbi jiruu ta'e gadsi deebitutti hanga kan kufna akkan haane kuftutti nurraa suutaa jaan ummata dhalaa kanaan hogguu asii baatan walitti hima taganda keessa deemtee huccuu warra rabbiin gurraacha juu huccuu warra aadaa kaadhaa jettee nama gorsitu san nurraa dhoorkadhaadhaa siitana nama akka keetii kanaan dheengadda kutubaarra dhagee intal nurraa dibadhu jaan isin dhalaan akkana yaa wal gorsa isinis ummanni dhiiraa namni tokko nangi nam 3 fi 4 ganda keessa ergamtan sun akka wal beeytanitti nurraa suuta deema wallahi hanga du'aayin tun qeebalamtu laal waan biroo biyya qabsiisu abadan rabbi dachiin teeti namni kun keeti gadigaloo rabbi haa gombisu hanga du'aayin qeebalamtutti suuta deema hanga isini qeebalamtu waan biroo sababsattanii uumaa rabbii kufri jijjiiruudhaaf warri karaa seentan ergannoo kanaatis warri taatan dhalaa keeysaa dhiira keeysaa xiqqaa guddaa keeysan keeysaa warri daawaa akkanaa biyyaaf raabsitan akka rabbi sodaattan wal gorfadhaa jaartii teeysan gorfadhaa ilmoo teeysan gorfadhaa shanyii teetii takkanaa ta rabbiin gurraacha jettu qabrii si jiraati aadaa oromootiin aan jettuuf rabbiin gurraacha warri juusirraa du'eeti shanyii teetii amma hordoftuuf moo ati odoomma shanyiin teessan hin ta'ini shanyii tee dhiiftee waan biroo galuu barbaadda gadigaloo jechuun kana kunoo haadha abbaan kee diinal islaam malee maal qabanati ati ilmoo islaamaati wanti kun waan akkanaati jee iida tanaan lammaffaadhaa isiniin himne hogguu ijaan garte warra uffata aadaati jee aadanii haadhumanii kanaafi kana uffatu laal kun ummata warra rabbiin gurraacha jeesanii akka qabadhu maalikki kun yoo siin jan an salaata keessattiin baradhe subhaanallah waan hin malleen rabbiin dubbannu jaadha adillaadha akka qaraanee isiniin hin jenne diini kuni isin qaraasisee kana seera mootummaati jennaan lakki masjidni karaa ol maarreen karaa gat nin beeka maarree beekadhu siimeetiin jiraafin akkana godhaa beeka kan ijeessin himneen masjidni karaa ol maarreen karaa gat biyya tana keessatti waan feete hin fedhu jechuu dandeessaa jechuurratti muslimninis hojjetaa mootummaati ka musliman ta'inis hojjetaa mootummaati maaltu si maratee kana malee amantii tana malee ta'u eenyu je kun kana keessa jiru kunoo isin beekaati zulmii dho'ifattanii warra rabbi duule aboo waa meeqa daaku jira rabbiin hanga rabbiin isin qeebaluu suuta yaa hadaraa rabbiin isin hadare aboo gandana hawaasa biyya tanaa ka qilleensarraa na dhageessan oromoo fi oromiyaan rabbiin isin hadare diin rabbiirraa suuta yaa jazuma rabbiin nagaya isin godheefu jazuma rabbiin fayyaan isin jiraachiseefu waa sababsattanii walgayii mootummaa sababsattanii wahitti waa jijjiira booyoo lafti tasaa taatee atuu uumaa rabbii taate aboo waan galabbaxeen si haa galabbaxu rabbiini lallal hadaraa rabbii boo rabbii ji itti naa hima haala jiru san rabbii ji hanga si galabbaxutti rabbii sodaadhu jaan hanga galabbaxamtutti yaa rabbii kiyya kasin mala baase haada lafa jalaa narraa foohiif kanarratti hin shuumamneeti agartee ajanyi kun dirqamaan sitti hin dhufne sabaa sablammiidhaatu hoogganamaan seera mootummaatiin ati waan biroo kana keessa labsatu kun ajanyi sitti hin kennamne agartee hangasuu rabbi sodaadhu arra khutbaa akkanaa dhageenyee narraatti hima kurnan ashirii zulijjaa kana keessa boruu fi iftaan irraa eegala kurnan soomanaa gara boodaa caala jan guyyaan isaa guyyaa kana keessa du'aa'ii diinii heddommeeysa mataa keetiifis heddommeeyse asirraa hanga guyyaa kurnan iidaatti guyyaa isaatu guyyaa soomanaa caala jan halkaniin ammoo soomanaa caala jan akkasit deebi'a waan akka malee rabbi bakkatti haa godhu du'aa'iitti goona akka darasattis akka biyyattis yoo lafti